Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Mani murti danya kaba, danya polisi kaba, polisi kawe kaba. Ya nama duga dabde, ya nama guma dabde, duga ke bade naftu, guma ke bade naftu. Rabbu matarka kaba, Rabbu matarka kaba. Harroota garbuu soorreet ba'aa baachuu didanii gabaa holla jedhanii. Saroota cooma soorreet karra tiksuu didanii leenca taana jedhanii. Baashii baattu malee harreenis gabaan ooltu raga funaanti malee sareenis leencan taatu. Yoo hordaan baataan malee dullattiin kufteen kaatu yaaduma muudaa malee diqaala sanyiin taatu diqaala sanyiin taatu. Didaakoo babbaroodi duruu leenci barooda. Hanniisa mootii tuqaan waa beetu nama hidda. Lamuu nutti hin deebitu dubbiina ilee fida. Dunu walumaan duuna dullu salumaan duulla dullu salumaan duulla. Haleelini. Sodaastatu du'aanoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii. Beekadhu warruu seenaatu si gaafata higa qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini. Falmadhu lolaastatu du'aanoolani sodaastatu du'aanoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii. Beekadhu warruu seenaatu si gaafata higa qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini. Falmadhu biyya baasaa gootumatu eega hirri waamameera funan beeka. Dhaadhayyuusaa qeerroo dhumateega hunni gootarraa nafu warreeka. Ilmoolleen caaleencuma kam goota ilma baadhumsaa sana fakkaata. Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombisa malee. Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombisa malee. Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombisa malee. Zinari
zinaaritiya zinaari mara qeerroodha zinaariin gara ilmi naftanyaa nama gana zinaari mara qeerroodha zinaariin gara ilmi naftanyaa nama gana zinaaritiya wallagaaf gujiirran yani zinaaritiya birmadu lammiin callisini zinaaritiya hayyuu galaafatte jarreeni zinaaritiya hayilee fidaa nyaatte sareeni zinaaritiya eessa mi'eeffatte galeeni zinaaritiya mootii oromoof du'a labsuuni zinaaritiya amma akka durii miti dubbiini zinaaritiya walirratti kan dhumnu murtiini zinaaritiya amboo tokkummaan itti marsee zinaaritiya jara jetti daandeebisee zinaarii maraa oboodha zinaariin garaa ilmi alagaa nama ganaa zinaari mara oboodha zinaariin garaa ilmi alagaa nama ganaa inni kan galuuf kaata galaa gootota baate inni kan garaaf kaata imaanaa sabaa nyaate ilaashii shirka dhiira facaasii mataa diinaa harrooyaa marii dhiira facaasii mataa diinaa zinaaritiya zinaari mara qeerroodha zinaariin gara ilmi naftanyaa nama gana zinaari mara qeerroodha zinaariin gara ilmi naftanyaa nama gana zinaaritiya salaalee dhufnaan deebisee zinaaritiya diina shimalaan gogombisee zinaaritiya bineensi yuuse shaggarii zinaaritiya nyaachuuf dhaadata barii zinaaritiya barbaada qoricha budaa zinaaritiya faloo falaa biyya abbaa gadaa zinaaritiya inni dhufu siini beekadhu zinaaritiya qophaa'i mudhii kee jabeeffadhu zinaarii maraa oboodha zinaariin garaa ilmi alagaa nama ganaa zinaarii maraa oboodha zinaariin garaa ilmi alagaa nama ganaa inni kan galuuf kaata galaa gootota baate inni kan garaaf kaata imaanaa sabaa nyaate ilaashii shirka dhiira facaasii mataa diinaa obooya kutattuu dhiira facaasii mataa diinaa harsaasii garaa diinaa facaasii mataa diinaa. jirta fayyaa keetii ani kanasi bilbilaa jiru walabummaa niws neetwork irraa akkam jirta jaalboona nagaa keenya nullee baga nagaa taatanii nagaadha egaa amiin baguma walumaanuu fayyaa taanee baga deebinee wal argine mee haala gaa yeroo dheengaddaa naannoo aanaa jalduurraa namoota hedduun qeerroo hedduu dubbiseen ture akkaataa isaan naa himanitti haala baay'ee hammaataa fi sukanneessaa keessa jiru. Mee isinoo maalirra jirtu mee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo akka malee fudhachaa jira kan jedhan uummanni naannoo sanirraa nutti himee jira. Wanni kun dhugaadha? Dhugaadha. Kan guyyaa osoo hin jenne egaa akkuma beekamu maas miidiyaa irratti illee argaa jirtan tarkaanfiin giddu gala Oromiyaa kana keessatti baay'ee akka malee daraan jabaatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gurmuun isaa mallachuurraan kan ka'e hawwiin uummataas immoo akkuma isin deddeebitanii nu gaafachaa turtan tarkaanfiin daraan cimee argamuu danda'uu qaba akkuma jedhamaa ture. Har'allee iddoolee garaagaraa godina giddu gala Oromiyaa kana keessatti tarkaanfiin daraan fudhachuutti jirra. Dhugaadha, fudhatamuutti jira. Lukkeen diinaa fi diinota keenya tartiimoo irratti guyyaatti tarkaanfii fudhachuutti jirra. Barbaada. Baay'ee galatoomi jaalboona yeroo darbe akkuma beekamu Fiqaaduu Tasammaa namni jedhamu waa'ee caffee irratti waa dubbatee jira. Waan san gubbaa irratti yoo dhageessee jiraatte ta'ee maaliif shanee dhabamsiisuu dadhabdan kan jedhu irratti galaana gogsinaa yoo ta'e malee guyyaan wajjiniin walgahii keessa oolu halkan immoo tarkaanfii nurratti fudhatu kan jedhu
yaada kaasee galaana isaa gogsinaa qurxummii bishaan keessaa dhabamsiisuun hin danda'amu yoo bishaan isaa goge malee kan jedhudha. Akkamii yaada kanarratti maal jettu isinii? Uummata kana dhabamsiisuun numa danda'ama jettanii yaaddu waan obbo Fiqaaduun jedhe sanarratti? Sammuu oksijiyoon kaleessas qabdu addatti immoo ergama nafxanyaa fudhattee deemtu sana ofirratti ragaa ba'uudha malee jiinosaayidii jaarraa 21ffaa kana keessa uummata gaanfa Afrikaa kanatti guddaa beekamaa ta'e kana hin qabamsiifna ka jedhu ofiif badu malee gonkumaa uummata kana balleessuu akka hin dandeenye kana anaa miti biyyoonni addunyaa kanaa yookaan immoo seexanni illee ragaadha jechuudha. Oksijiyoon har'aa shar'aa kanayyi uummata kana balleessina yookaan immoo jiinosaayidii guutummaatti uummata kana irratti fudhanna kan isaan jedhan inumaa kun gonkumaa akka hin danda'amne eenyuu ifa galaadha. Daa'imni waggaa sadiiyyuu haasaa akka kanaa kana naasofti. Ammoo isaan achitti isaan hubatanii ergama nafxanyaa sirna Minilik kaleessa qabatee uummata Oromoo irratti duulaa ture. Uummata Oromoo aanolee Sudaankotti dhumee lafee isaaniillee rirmi nyaatee itti dadhabee haga guyyaa har'aatti lafeen isaanii qaroonni qoodaa keessa harkisaa jirtu. Ergama sana galmaan ga'u har'allee hojiitti dhiquuf waan miidiyaatti ba'anii gad dubbatanidha malee uummata kana balleessuu gonkumaa hin danda'amu. Akkasitti nu baddaani. Baay'ee galatoomi jaalboona egaa tarkaanfiin isin fudhachaa jirtanii uummannis akka baay'ee akka malee gammadaa jira. Gammachuu hedduu uummata irraas argaa jirra hanga tokko hafuura galfanne jechaa jiru. Garuu ammas gara PPT'n jiddugaleessa kana keessa xiyyaaraan rukuchuuf deemna biyya gadhiisaa bahaa kan jedhanis immoo akkasumaan jechaa jiru jedhee uummanni himachaa jira. Isa kana gubbaarratti kana malees immoo waraanni dabalataa kan PP qofa otoo hin taane kan Eertiraa irraa dhufe naannoo bakka qorichaa bakka jedhamu fa'aa qubatee jira kan jedhamu odeeffannoo qabnaa naannoo Meetaarobii kana fa'aa keessa kan jedhu deemaa jira. Isa kana akkami waraana Shaabiyaa kana wajjin walitti baatanii beektu moo hanga ammaatti kan isin lolaa jiru waraanuma PP qofadha? Inni kun dhugaadha. Waraanni Shaabiyaa akkuma manaa kaafte lafoota ati amma kaafte olitti iyyuu oddoolee garaagaraa kana giddu gala Oromiyaa kana keessa oddoo garaagaraatti argamu fakkeenyaaf aanaa dirreen cinni jibaat jechuudha. Jibaat buufatanii jiru, aanaa ilfataa buufatanii jiru, aanaa cofii buufatanii jiru, aanaa amboo buufatanii jiru. Guutumaan guutuu Oromiyaa yookaan dachee Oromiyaa kana kan weeraree jiru waraana PP dabalatee ilmaan Shaabiyaa fi waraana nafxanyaa jechuudha. Ilmaan Amaaraa irraa gad bobba'an. Isaan kun aantummaa uummataa warra hin qabne, ilaalcha uummataa warra hin qabne, aadaa fi safuu uummataa warra hin beekne, daa'ima waggaa 8 gadii warra gudeedan, qabeenya mana amantaatti walitti guurame warra saamaa deeman. Eengadda isa kana dhiyoo kana jechuudha. Qasa malee kaleessa malee eengadda horii namaa gooduma itti yaa'anii jaartii mana hidhaa jirti. Qaama ishii caccabsanii lafee ishii burkuteessanii jaartii ilkaan irraa fixanii saneedhaaf biddeen laatte. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarte jechuudhaan ishiin mana hidhaa jirti qabeenya ishee asitti hafe immoo guutummaa ishii dallaa yaasanii qalatani. Abbaa qabeenyaa akka ta'e asitti lalisaa aanaa amboo aanaa cofii ganda bakkee oofuu jedhamu keessatti kan argamu. Lalisaa fayyeeraa kan jedhamu dallaasaa keessatti caalii horii baay'ee gurguddaa ta'e kana bifa isaa filatanii fuudhanii qalatanii nyaachis jiru. Maaliif gootu jettee yoo gaafatte warra aadaa fi safuu uummata. Egaa kanatu jira dhugaadha. Golee Oromiyaa kana keessumaa giddu gala Oromiyaa guutummaatti weeraree kan jiru ilmaan nafxanyaa fi ilmaan Shaabiyaati. Waraana warraa jechuudha warra aadaa fi safuu uummataa hin beekne kana. Baay'ee galatoomi jaalboona. Meegaa uummanni Oromoo haala amma jiru kana jiddugaleessa Oromiyaa kana hawaasan immoo maal gochuu qaba hawaasni kun yookaan immoo qeerroon kun maaliif falli jiru kan jedhu irrattis akka waraana bilisummaa Oromoottis lubbuu keessan kennaa jirtu wareegama qaalii kafalaa jirtu. Uummata kanaa fi hawaasa kanaan immoo maal gochuu qaba hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo gabbahanii falmadhaadha. Akkuma duraanii akkuma kanaan duraanii fincillitti fufuu qabaa kan jedhan hawaasarra namoonni yaada kennaa jiru. Malee haalli amma jiru kuni gadi bahuu hin dandeenyu kan jedhantu deemaa jira. Isa kanaaf immoo callisuun keenya arumaayyuu waraanni ollaarraa fidee nu marsiisee jira kan jedhantu deemaa jira. Isin akka waraana bilisummaa Oromootti wanni isin uummata Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin jettan maali? Gabaabumatti dhugaa dubbachuuf taanaan
har'a ifatti ba'anii uummata kana lafarraa balleessina yeroo isaan jedhanii miidiyaa isaanii miidiyaa biyyattii qabdi jedhamee ilaalamu keessatti yeroo isaan dubbataa jiran kana keessatti akka waraana bilisummaa Oromoo tokkotti dhaamsi nuti uummata Oromootiif qabnu qeerroo qarree Oromootiif qabnu keessanii ofirratti hin laalina. Qaama qawween dhufee miskituu jiru qawween nu duguuguu jiru qawwee hidhannee qawweedhaan ofirraa kaasuu qofa kan miidiyaa ofii qabna jedhanii yookaan biyyattii keessatti jirti jedhanii irratti gad ba'anii uummata kana lafarraa duguugna yeroo jedhanitti uummanni kun immoo maal ta'uu qaba ka jedhu ani akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkotti waan uummanni kun gochuu danda'u qaama hidhatee dhufee biyya kana weeraree dhiiraa dhalaa osoo hin jenne xiqqaa guddaa osoo hin jenne duguuggisa sanyii geggeessuuf deemaa jiru kanarra fuuldura dhaabachuu ofirraa ittisuu kan inni danda'u qawwee hidhachuu fi kan hidhate jabeeffachuu qofa falli jiru jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruun fincila isaanii akka kaleessa warraaqsa galaana uummataa kana daraan jabeessanii humna waraana bilisummaa Oromootti ta'uun yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo duukaa hiriiruudhaan sirna kana ofirraa buqqisuu qofa falli jiru malee ifaan ifatti gabbaanii of labsanii jiru jechuudha. Bifa mul'ataa ta'e uummata kana duguuguutu furmaata yookaan immoo uummata kana lafarraa balleessinee sirna abbaa irrummaa sana abbaa ta'e dachee kanarra kubsiifna jedhanii yeroo isaan dhaadachuu qabanitti qeerroon qarreen Oromoo uummanni Oromoo bal'aan biyya alaa biyya keessa jiru falli isaan gochuu qaban yookaan furmaan isaan waan kanaaf argachuu danda'u jedhee ani itti yaadu hidhachuu qofa qawwee yoo hidhanne qofa sirna kana ofirraa buqqisuu kan dandeenyu kanaan ala furmaanni tokkollee hin jiru. Kanaaf hidhachuu danda'u kan hidhate cinaa hiriiruu dinagdeen yaadaan waan na dandeenyu yoo wal faana hiriirre tokkummaa keenya hin qabne sirna kana ofirraa buqqifnee sirna haareessa yookaan immoo nagaaf tasgabbii qabutti bahuu dandeenya. Kanarraan akka furmaanni tokkollee hin jiru jedhan gama kiyya. Baay'ee galatoomi jaalboona amma gaa isin egaa Oromiyaa walaba taate ijaaruudhaa fi halkanii guyyaa bosona mana godhatanii wareegama qaalii kafalaa jirtu. Garuu haa ta'uyyuu malee amma paartiin siyaasaa Oromoos dhimma waa'ee filannoo kan jedhamu irratti kan hojjetamaa jiru jira. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo hin hirmaannu jedheera. Gama PPtiin immoo ergamtoonni PP uummata keenya dararaa jiru. Akka filannoon geggeeffamuu fi kaampeenii gochaa jiru. Warra waan akkasii hojjetuuf dhaamsi isin qabdan maalidha? Kaabinoota keessattuu jiddugaleessa Oromiyaa kana keessatti maatii mana irratti gubaa jiru. Kanam akkamitti warri waan kana hojjetu warra aanaa fi ganda keessa jiranidha jedhan hawaasarraa yeroo gaafannu yeroo qeerroorraa gaafannu warra kanaaf dhaamsa maalii qabdu? Kuni goobantoonni kaleessa jaarraa 19 keessa uummata Oromootti dhimma bahanii ilmaan naftanyaa fidanii biyya keenya biyya Oromiyaa weerarsiisan goobanoota kanneen akka goobanaa daachifaa kan seenaarraa isin argaa turtan jechuudha. Har'allee goobantoonni farda naftanyaa ta'anii uummata keenya irratti mana gubsiisaa jiran qabeenya uummata keenyaa saamsisaa jiran kaabinoota gandarraa kaasee aadaa aanaa keessa jiran isaan kun immoo maal ta'uu qabu kan har'allee balballi qabsoo bilisummaa Oromoo moonaan qabsoo bilisummaa banaadha gara uummata keessaniitti deebi'a diddanii jennaan gaafatama seeraa seenaa jalaa akka hin baane beekaati waan daladdanii tokko keessaa jedhaan ani dhaamsa biraa hin qabu maaliif jennaan gaafa tarkaanfii fudhatu gaafa waraanni bilisummaa Oromoo lukkeen diinaa kanarratti tarkaanfii fudhatu dhalaa badhu kabaluu ajjeesanii maal ta'an jedhee ka opiniyoon itti fudhatu sana keessaa bahu warri gurra qabu hundi isaan haala ajjeeffatu jechuudha. Har'a gara uummata isaatti deebi'uu danda'uu qabaa jechuudha. Kaabinee aanaa ka ta'e ka godina keessa jiru kana ganda keessa jiru ka Oromiyaa keessa jiru maal jedhanii keessa jiran hundi gara gurra uummata bal'aa gara saba isaanii saba irraa dhalataniitti har'a irraa kaasanii gara uummataatti adeeman. Deebi'an taanaan gaafatama itti dhufuuf ofaa qopheessanii jenna. Qeerroo bilisummaa Oromoo jira, qarreen bilisummaa Oromoo jira, waraana bilisummaa Oromoo jira. Isaan kana harkaa bahuu akka hin dandeenye hubatanii gara saba isaaniitti akka deebi'an dhaamsa sabaaban akka nama tokkotti. Baay'ee galatoomii jaalboona. Mee amma gara tarkaanfii sila dubbanne san irratti deebinee bakka kam irratti tarkaanfii fudhachaa jirtu? Mooraa diinaa hedduutu cabee jira kan jedhanis odeeffannoo siin qabna. Mee kaambii diinaa kana naannoo kamitti yookaan immoo bakka meeqatti cabsitanii jirtu? Kana miidiyaa garaagaraatiin gaggabaafamaa ture uummata bal'aarraallee odeeffachaa turtanii dhugaa qabatamaa jiru. Aanaa ilfataa godina Shawaa Lixaa aanaa ilfataa ganda hidhabuu sandi yookaan adda addisaa kan beekamu ture. Yeroo kana waan guyyoota 3 hin caalle kana keessatti
kaambii keessaa adii baasu waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa irraa itti galmeessee jira. Akaamaa 20 11 lajjeessee 20 madoo godhee meeshaalee hedduu irraa booji'atee akkanuma meeshaa roobii keessatti Adaa Bargaa keessatti gara Mogoriitti naannoo Sulula gara Garba Gurraachaatti giddu gala Oromiyaa naannoo Jalduutti Asaanaa Kaachisiitti Aduunaatti Oddoo Jibaatitti Nunna Gumbaatti iddoo garaagaraa keessatti injifannoo guddaa galmaa'u jira jechuudha. Kaambii diinaa cabsinee yeroo meeshaa gurguddaa jireenya keessa bareedaa Oromoo tajaajilaa jirus uummanni keenya ragaadha. Baay'ee galatoomii. Egaa akkuma ammanaa kaastee kaambii hedduutu cabaa jira kan jedhamu. Gama biraatiinis immoo mootummaan kun burquqaa'ee jira. Waraanni biyya alaa jirus dhaamsa yoo qabaatanii waa'ee dhimma waraana PP kana raayyaa ittisa biyyaa warra jedhamanii gartokkeen isaanis dhufanii kan isinitti harka kennatantu jira jedhama. Biyya alaa warra akka Kaameroon, Taanzaaniyaa keessa, Burundii, Ruwaandaa keessa natti fakkaata warri jiran garmalee akkaataa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hojjenna kan jedhamu fa'aa yaada fa'aa dhiyeessaa jiru jedhama. Isa kanaan akkamitti ilaaltu yookaan immoo akkamitti simattu yaada akkasii yeroo isin dhiyeessan? Kuni baay'ee isa murteessaadha jechuudha. Sammuun ilaalcha akka kanaa qabu aantummaa uummata jennu kana jechuudha. Uummata keessaa dhalate kabajuu hafuu aadaa isaatiif warra fedhantu sirna impaayera kana keessaa baanee gara qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamnaa jira jechuudha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin hooggantoota qondaalota waraana bilisummaa Oromootiin yeroo adda addaatti waamichi godhamaatii ture. Har'allee waamicha owwaatanii waraana PP yookaan waraana bilisummaa paartii keessaa baanii gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Argaa jirtu jechuudha namoota 45 hidhannoo guutuun eeggata dhufanii moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalaman. Golee garaagaraarraa yoo bittaate keenya kanatti akka namatti basadii oliitu dhufee harka waraana bilisummaa Oromootti dabalatee sirna mootummaa impaayera Itoophiyaatti wal'aansoo qabuutti jira jechuudha. Har'allee waamichi nuti gootee jiru ilmaan Oromoo keessaa dhalattan. Ija dhalaa osoo hin jennee guutummaan isaanii warri nu dhaga'uu jiran warri dubbisanii waa arguu danda'an hundi isaanii sirna duguugsisanii uummata Oromoo irratti gaddeemaa jiru kana waliin dura dhaabachuu danda'uu qabna malee adda isaanii taanee haadha Oromoo abboota Oromoo jaarsa Oromoo qe'ee irratti ajjeefamuuf du'uuf saamamuu jiru kana akka birrii yookaan mindaa nuuf kennamu ilaallee uummata keenya saamamuuf ajjeefamaa jiru kana keenya ilaaluu hin qabnu. Kanaaf qoodhaa waliin sirna abbaa hirrumaa kana ofirraa diinee Oromiyaa wala boomte waliin ijaarranna. Daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo akkuma beekamu baay'ee intarneetiin rakkisaadha, neetwoorkiin rakkisaadha. Bilbilaaniin bilbilaa jira. So kanaaf waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa jecha qulqullina sagalee dhabuu isaatiifis immoo asumarraan dhiifama isin gaafachaa guyyaa gaarii qabaadhaa.
Aye, wobo jirtu. Wobo jirtu. Buta to korban jirtu. Me buta to korban. Achi miti. Isin faana tumradheera la asini as tumradheera. Asii bakka lama waan qaba. Buta to korban me harka baasame. Aye, kabajamtoota hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, kabajamtoota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa jirtanii. Akkasumas immoo kabajamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo, kabajamtoota kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo, akkasumas immoo keessummoota keenya kan ayyaana keenya irratti argamtan, akkasumas immoo bakka bu'oota mootummoota Eertiraa hundi keessanuu amajjii tokko ayyaana waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa baga geessanii jechuun barbaada. Ayyeegaa kanattaan Suudaan wanti dhiyaatu sirna badhaasaati. Sirni badhaasaa kun immoo hojiilee mooraa kana keessatti bara 2016 kana raawwatamaa turan keessaa tokko gama hawaasummaatiin hojii hojjetamudha. Gama hawaasummaatiin hojii hojjetamu keessaa immoo barnoonni idilee isa tokkodha jechuudha. Bara kana barnoonni idilee guutummaa guutuutti mooraa kana keessatti sagantaansaa hojjetamee xumuramee jira. Xumura sagantaa kanarratti immoo Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaan guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.